لماتيف أكوان إسلام وللركو قبدنيتي فرطاني قد بهو سنجيست نمني سنو وصو وايو إسنين جده كاليسا نما إسن جبو مدي كاليسا نما إسن عرب سومدي كاليسا نما جبا أمنتي كيسانيك أبو مدي هر مسجدة جلادي قمي إلما نمات الرساسة نجيفة مسجد ربي كيسا چامان آنسينا مسجد ميكة نور رامي دمي كان مرة كيسا نما مداجرو مدا إسا كان هبتني تري إن اللي ميرا كيسا قالي ميدا إرغهيف وان كان جد جداني غراو اللي بلدتو ويمو أجندا تكو في قدو كبتني دفني سوشال ميديا كان رب والفرفر سوي أغر تاني نمني توكو يو إسن عرب سنو تباليس يو جتن إسن هو ديبتاني كيسا عرب ستن انتو جتمو إن باليستن كناف أن رغاجر دبانا أبان فدي نجالتو دندا أبان فدي نجيبو دندا توكمان أورومو غاف ركو نما كيستي نما ولين دابتو ديساني حواس بلنا ولين دابتو ديساني نموت توكو سوكا بيكا كرايو كرامت الإسلام الرسول سوكتا ورطوري هردن إبلون الرب سجدني نما تقبل ما قبتني دفني أمة إسلام غوتو ولت شمددني الرسول ورمكرا أكوادب بتون نبتو هرد كان سببا قلتي وان أفكي ساكبو خبا فتاج رمالي تو ميد أماني إسلام نلفي تاج أبدي لفين نما تاج أبدي سون إنتقنمتي هرد مسجد ربي كجيسون إغن علم نما جيغوتال أن أوسو مسجد ربي غريدر ينجسن سنرة أوسو أنا إيغا كي يجسني فلان حاجة مسجد ربي تجب سنسن أوسو لفيد يجب سني جالا مسجد ربي سنتو نبرتي وان تعالى دريا أبا بربادر لي غاف أمنتي ساتين تقن إماراتي هاتو مالي dhugaa dubbatuudhaaf Oromoon tokko Oromoon akkasii amantii waliin qoonnu gandaa waliin qoonnu gaafa deeggarsa garagaraa goonu rabsam garu ana لا نكيس جرساني ميدا ما أني ميدا مكان أبلي وانكيا كان أمنتي برو هردفن نولي يوهن بكم سنة أم مالف كليس إساولي بكم ستاتور مالف كليس إلى الجسياسة إساني ولين كبوف جرين يكي يافي ماتي كي يولين الرب سماتور فايدان أرغد هو مالي يومي فناتا غافا أني قد غافا كالبين كي ينجأبي غافا من ربي كبجما نورت ديغمي غافا نتجرود دنيا كان جبني أبوليسي كي نتوكو دفي أبشر يا أبوليسي رو أتي إسلام تاتولي أني كريستانا غرو أرمما ولدتك أبنا أبولما ولدتك أبنا أتوك ليس غافا قد داغمجون ولي نابتاتو في أرد ستي بأغاميس ولي جرابي كجدمو إبلو النهر سجرني سورة نما غرغلچني تاني إسلام إبلو أكسيه كأسي نفي كأسي به جرني نمرت دولون بروف نمو أوف بيكي غوجو في كيسا غالي خلطي سامي جتين أكا أديم نبدا كان يوجدو أبان برباد إسلام كيسا اللي كريستان كيسا اللي كوانا مانجل أوف كان معرف سري دانت غرو والهبنون نجراتو مالتو كنان نمغه مالتو كنان نمغه نمني كنو مالتيتي أن
osoo fakkeenyaaf warra kiristaanaa wayitu arrabsaa jiraadhe dhufe Nasri ilaamee kan masgida diigi kiristaanaa miti mootummaadha. Mootummaan ammoo amantii hin qabu aangoo malee waraana ofii naanneffatuu malee kana malee mootummaan kun siyaasa qofaan deema humna qofaan deema. Nuti obboleewwan keessan kinoo isin waliin nu dhaabataa jirra maarree ati ummata kiristaanaatiin akkas jedhuun sun sirrii miti hin tolchine yoo jette ilma namaa yoo bifa kanaan namatti man namaa gala malee karaa ammisiin suuraa namaa gaggaragalchuu fi ilmoo namaa waliin mataan nama dhaabuun deemtan kun nama hin baasu. Nama hin baasu. Kan si arrabse naddo gongora yoo jette ati eega deebitee isa arrabsite already wanta tillee tolchite jirtu. Tokko fi tata. Kanaaf obboleewwan kiyya Oromoon osoo waa wal jala laalu waa wal jala eegu especially waa understand wal hubataa yoo deemuun hin jiraanne wallahi fuuldurri Oromoo dukkana qofata. Dukkana keessaallee dukkana haguugamaa iftillee achi boodaan hin jirre. Kaleessa amantiidhaan jarateen nabar osoo mootummaan har'a jiru kun mootummaa amantiidhaan yaadu taate Wallagga keessatti ummanni inni akkasitti cafaqee fixaa ture bar parsentiin caalaan Protestaantiidha. Hordoftoota amantii Protestaantiiti. Shimallis Abdiisaa har'a Protestaantiidha ofiin jedhu. Hangaasaa jedha Abiyyi Ahmad har'a Protestaantiidha ofiin jedhu. Garuu hawaasni isaan duroon ittumaa turan yoo hundillee hin taane parsentiin caaliin ummata amantii Protestaantii kana hordofanidha. Kana wanti isinii kaasuuf mootummaan har'a jiru kun mootummaa amantii qabuudhaan miti. Mootummaa amantii qabuudhaan miti. Tokko miidhama har'a ummanni Islaamaa miidhame muhiim yoo jettan wama dhageettaniif agartan irra isinii deebi'ee yoo naafi mijattan kaleessa obboleewwan tiyya kaleessa Shimallis Abdiisaa gadi bahee afaan isaatiin maqaan Muhammadii fi maqaan Abdallaa maqaan Ahmadii biyya balleessee gaafa jedhu innaa Dammallaashiin yookiin Waldafraashiin haa baafannumoo Gabra Mikaa'elii fi Gabra Maarqoosiin haa baafannu. Jibba Islaamaa qabuu fi baay'ina Islaamaa hir'isuu ummanni Islaamaa argaa fi dhageetitti isaanitti ulfaatu miidiyaa OBN tu ifaan bilisatti yoo Shimallis Abdiisaa maqaan Ahmadii fi Muhammadii baay'ate yoo inni jedhu miidiyaa isaaniitu gabaase. Kiristaan illee argeera, Islaam illee argeera. Har'a magaalaa Shaggar manni ciffaraa, manni bunaa, manni shurmuxinnaa itti dalagan, manni hattu, manni shiisha, manni caatii osoo jiru masgida Rabbiiti ka diigame. Miidhama Islaamni miidhame kana hundi keessanuu ni agartan. Har'a osoo Muslimni kana hunda zallamamee jiru gadi bahanii Anwaar masgidi keessa sagalee isaanii dhageessifannaan mootummaan waraana itti ergee ummata nagahaa cafaqee kaantume masgida Rabbii caamaan seenee nama meeqa waa meeqa godhanii lubbuu nama balleessan. Muslima kanaan jiru nama kana hunda zallamame osoma gadi bahee waayyuu namaan jedhee namayyuu arrabse Rabbi jedhaa bikka obsaniif malee bikka irra walii darban malee bikka wal gorsan malee bikka wal sirreessan malee bikka suuraa namaa gaggaragalchanii namatti duulanii Kuwait hin deebi Aljazeeraa Kuwait yookiin Qaatar hin deebi ati silumaa Araba fakkaatan gurraachatte malee shakliin kee jechaadha. Kanaaf yoo lakki nuti garaa walii hin bal'annuu waliif hin obsinuu ajandaa xiqqoo fi guddaallee qabannee walitti duullaa yoo ka jettan taate sun qajeela. Lakki Oromoon kan hin qabdu Islaama keessallee gudda jira, Kiristaana keessallee gudda jira. Rakkoon har'a ummanni Islaama qabullee mootummaa waliin malee amantii namoota biroo waliin ni miti. Nama nutti balleessee illee jiraate akka aadaaf safuu Oromootitti, sheeka Oromootitti, qeesii Oromootitti, paastarii Oromootitti walii mannaa hojjetan guddaa qabu namni ergatee eebaloo akkana nuun jedhe jedhanii himatudha. Kanarra waan darbeen garuu feek Oromummaa sobaatiin gaafa nama barbaadan bicha akka uleetitti namatti fayyadama
gaafa nama barbaadan bicha namatti qarqaarama gaafa kana immoo akka maastika alanshanii gannama tufu feriidhaan nuti kalees homa takka illee nu bulchaniiti miti an urga dhaladhee haga nagahe oromiyaa keessatti qutbaa afaan arabiffaatiin qaraanii kanii afaan oromootitti hiikama qur'aana tafsiira afaan oromootiin nu hiikaa qaraani hattan qaxxii garagaraa yoo barreeffannu afaan oromootiin jalatti barreeffata arabiffaan gubbaan barreeffata nu hiikamaa guddanne kaleessa gaafa adii uffanna adii dubbanna jennee biyya jirru hunda keessa uffata adiitti dachaanee jarri gurraacha uffatee jennaan nu ammoo adii uffannee dhaabannu islaamni afaan oromootiin qur'aana hin dhageeffattu kutubaan afaan oromootiin hin godhamu qur'aana afaan oromootiin siif hin hiikanii namni nuun jedhe tokkollee hin jiru obboleeyyan keenya qaama keenya ilmaan oromoo warra amantii ortodoksii hordofan afaan oromoo nama waan ofiitti fayyadamu fakkeenya kaasa amma firraa baastee gatte maal jasiira kanaaf akkasitti uffata adii uffannee isin waliin tachaggarree magaalaa meeqa waliin agarru har'a ganaa lagana akka waan kaleessa nama waliin hin dhaabanneetitti zeeroodhaan nu baasanii akka maal jasiiraan jedhu kana akka wannaa baabatanii gataniititti gootanii akka nama takkaa guyyaa takka waliin dhaabanneetitti xarabaadhaan game over nuun jechuun kun baxaan itti nutti asambayee jira mooraalii keenyallee nu sabbaree jira kana jechuun ammoo mooraalii nu sabbaree jechuun ka qabsoo islaamummaa goonu nu dhaabsisu osoo hin taane taajjabbiidha taazzabkush qiixee jira jedhan namichi amba keessatti shawwar kaa'ennaan taazzabkush gorabeetee jechuu barbaadna haa ta'u malee nuti jibba amantii nama kamiitiyyuu hin qabu jibba amantii kamiituu hin qabu akka hin qabne hin beeytan kaleessa oromummaa lallabaa turre tokkummaa lallabaa turre gaddaa gammachuu oromoo keessatti waliin dhaabataa turre ragaan isinu nuti jibba kiristaanaa hin qabu haa ta'u malee namni waan ol kaahan ol ka'anii fuudhanii jedhan nuti obboleewwan keenya kiristaanaa biraa achi qabiif as qabii ka hin qabne galata oromummaa qaba gaafa gaddaa waliin dhaaban waliin arrabsan waliin xiqqeeffamu waliin nutti duulan gaafa dukkanaa gaafa abbaa amantaa isaanii kabajamaa hardhallee nutuu ka kabajjinuun maqaa paappaasii irraa maqaa abbaa amantii abbaa maal ka jedhan kanarraa kaasanii aatoo maqaa jedhutti ebalu maqaa jedhan maqaa isaa dhuunfatti gaafa deebisan sanuu nuti waan nu galchine keessa gallee abbaa imamma gaashee maal jennee maqaa kibriitiin waamaa turre gaafa sanuu jecha orma waliinuu hin xiqqeesse gaafa warrummaan kaleessa harkuma isaanii irraa masqalii dhungataa turan homa afaan oromoo qofaan waaqeffanne isaan jedhaniif maqaa kabajamaa jaadadhu adamma maqaa san maal akka ta'e paappaas ta'ee paastara wannaa ta'ee qees ta'ee hin beeku maqaa san warri beetannaa himtanii ani silumaa kana sodaadheen maqaa kiyya bin aljaziiraa jedhee atimmaa arabaaf galte jedhu dura kanaaf nuti gaafa sanuu sirrii miti abbaan amantii keenya nuuf kabajamaadha jennee waliin dhaabataa turre har'a garuu ittiin xumuru maaliif sooshaal miidiyaa kanarra waan deemaa jiruuf waan jedhamaa jiru hunda waliin agartan tokko lammaffaa ummanni oromoo wal keessa jiraata fakkeenyaaf ummanni oromoo fakkeenya sii kaasa ummanni oromoo tuulama haguma naannoo lafa salaalee amboo naannawa finfinnee kanatti baay'atu arsii lamaanii fi baale harargee jimma keessatti illee baay'ata guyyaa takka oromoon kun wal qoodee hin beeku an dhugaa dubbatuuf ummata san akka arsiititti beeka malee akka ummata shawaatitti hin beeku akka ummata sikkoo mandootitti beeka malee akka ummata tuulamaatitti hin beeku oromoon naannoo tokko ka'ee naannoo biraa jiraatu ummata naannoo tokko qofaa miti
haga ummanni arsii harargee jimma keessaa ka'ee naannoo finfinnee kana marsee jiraatu ummanni salaalee fi naannoo garagaraa irraa buqqee baalee fi arsii harargee keessa ka jiraatutu caala. Guyyaa takka garuu ibalu asii dhufe ibalu asii bahe kun shawaadha kun arsiidha Oromoo waliin jedhee hin beeku. Gadheen seenaa kana hin beekne garuu Facebook irratti gadi baatee waan argite yoo of keessaa oobdu lafta